السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو داوتوتا فردفتوتا اسميدياوان هرس وديفنو تكون ديبي دفيرا channel كان فارا وريتاتن سبسكرايبي غوتني ماتي تو اندغتينا ريوت كيسني فيلي شيري غودا منا فولدر كيسنيت فيديو دان داوچا جرتن كوني بلني لفسا كاري ديبشن سيرا قبيسا كارتا بلاني قبا إفاس بشاني سينيرا في أكون فولدر كيس داوتن مني قلمي ديما كون أكا كيلو dibamaan kun mana guddaadha. Garanaan mukaraa harka bitaa keessanitti mana sarvizii kutaa 5 qaba kan kiraayin laatamu manoota kana jechaadha. Kan ofirraa qaba bal'inni lafa isaa kaaree 500 mana kutaa guddaa fi sarvizii kutaa 5 kan kiraayiif qophaa'ee qaba. Manni kun kan argamu magaalaa Sabbataa keessattidha. Seera qabeessa kaartaa filaanii qaba. Gatiin isaa miliyoona 1.5 yookiin miliyoona 1,500 kan baruu qabdan manni kun bal'inni isaa kaaree 500 jechuun baay'ee guddaadha. Mana jireenyaa nama sadiif kan ta'uu danda'udha. Nama lamatti immoo baay'ee guddaadha jechaadha. Kana bitachuu yoo barbaaddan karaa toora bilbila keenya duwwaa 9 duwwaa 83 610 nu argattu. Kan taates manni biraa jiraati isiniin daawwachiisaa eessayyuu deeminaa na wajjin tura. Mana fuulduratti gaa suuraadhaan daawwachaa jirtan kunis immoo kaaree 300 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Bal'inni isaa kaaree 300dha. Akkuma ilaalaa jirtan gaa manni isaa dudduubatti siqeedha. Kana jedhame kutaa sarviziidha. Fuulduraan lafa bal'aa qaba. Kunillee gatiin isaa miliyoona 1.3 kan argamu magaalaa Sabbataa keessatti argama. Mana kana gaa warri barbaaddanii karaa toora bilbila keenya duwwaa 9 duwwaa 83 610 karaa toora WhatsApp nu argattu. Manni kuni Sabbataa keessaati. Safarri addaasaa bakka Geeshoo safar bakka jedhamutti argama. Manni biraallee jira ammas eessan deeminaa naannaa Furiidhaati. Isiniin daawwachiisaa na waliin tura. Kunis akka fuuldura keessatti ilaalaa jirtanii daandiin bakka ba'eedha. Ifaan bishaan seeneeraa waan hunduu guutuudha. Naannoon isaa kana fakkaata karaan jira. Naannoon kun immoo naannoo Finfinnee Furii keessatti argama. Naannoo Furiidha kunis immoo seera qabeessa ta'e kaartaan ittiin baanii fi ifaan galeeraa bishaaniif galeeraa fi galmaa'ee lakkoofsi manaa laatameeraa fi lakkoofsi manaa laatamee jechuun seera qabeessa jechuudha. Kaartaatti furachuuf eeggachaa jiru jechaadha. Kunillee manni isaa dhoqqeerraa kan ijaarame kana fakkaata manni isaa. Gatiin isaa miliyoona 1.7 diriirii qaba. Kunillee manni isaa dhoqqeerraa ijaarame kaaree 200 seera qabeessa kaartaa garuu eeggachaa jira. Odeeffannoon irraa kan irratti raawwateera.